daawwattoota keenyaa oduu gaggabaaboo sa'aatii kana isin dhageessisa. Godina Baalee magaalaa Gindhiir keessaa hojjettoonni mootummaa dhalataan Oromoo ta'an loltoota agaaziitiin hidhamaa jiraachuun himame. Akka jiraattonni himanitti guyyaa kaleessaa hojjettoonni kun waajjiruma isaanii keessaa loltoota agaaziitiin ukkaanfamanii fudhatamanii jiru jedhan. Sababaan namoonni kun itti hidhamaniif ifatti beekamuu baatus mormii achitti geggeeffamee ture keessaa harka qabduu maqaa jedhuun akka ta'es jiraattonni dubbatan. Guyyaa kaleessaa biyya Jibuutii mooraa baqattoota Alii Aaddee jedhamu keessatti poolisoota biyyattiin baqattoonni Oromoo 8 rasaasaan ergaa rukutamanii kaasee haalli jiru yaaddessaa ta'uun himamee jira. Mooraa baqattoota itti seenuun halkan poolisoonni Jibuutii gara jabinnaan baqattoota Oromoo reebaa akka jiranis ibsame. Akka baqattoonni dubbatanitti kanneen guyyaa kaleessaa qabaman haga ammaatti mana hidhaatti hin baane jedhan. Godina Arsii magaalaa Saddiiqaa keessaa namoonni duuchaan ukkaanfamanii fudhatamaa jiran. Yeroo gara yerootti namoonni hedduun mana jireenya isaanii keessaa ukkaanfamanii bakka hin beekamnetti geeffamaa jiru. Akka jiraattonni ibsanitti erga labsiin yeroo muddamaa ragga'ee as haalli jiru daran hammaatee jira jedhan. Magaalaawwan Dadarii fi Awwadaay keessatti raayyaan ittisa biyyaa manneen jiraattotaa sakatta'aa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Loltoonni kun humnaan jiraattotarraa qabeenya saamaa jiraachuulleen himamee jira. Kana malees namoota nagaa qabanii ukkaamsuu fi manneen hidhaatti guuraa jiraachuu isaanii kan duraa caalaa jabaatee waan jiruuf wayita ammaa jiraattonni hundi yaaddoo keessa seenuu dubbatan. Oduma walqabateen godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa ganda buura caallee keessa namoonni hedduun hidhamuu isaanii jiraattonni OMN itti himan. Qondaalonni mootummaa guyyaa dheengaddaa namoota walgahiif walitti qabanii isaan keessaa namoota 27 yoo hidhan ammas dabalataan qabanii hidhuudhaaf barbaadaa jiran. Oduu magaalaa Jijjigaarraa nu dhaqqabeen ammoo dhalattoonni Oromoo magaalattii keessa jiraatan wayita ammaa poolisoota liyyuu hayliin hidhamaa jiraachuun himame. Poolisoonni kun dhalattoota Oromoo qofarratti xiyyeeffatanii hidhaa geggeessaa akka jiran himamee jira. Mormii Oromiyaatti geggeeffamaa jiruun wal qabsiisanii poolisoonni kun dhalattoota saba biroo ta'an irratti miidhaa geggeessaa jiraachuunis ibsamee jira. Baqattoota Oromoo magaalaa Kaartum keessa jiraatan poolisoota Suudaaniin miidhaan isaan irra dhaqqabaa jira. Kana malees poolisoonni kun baqattoota kanarraa qarshii saamaa jiraachuu baqattoonni dubbatan. Human Rights Watch gabaasa dhimma Itoophiyaa irratti dhiyeessuu ilaalchisee Komii ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa duraanii Dr. Tewoodiroos Adhanom marsaa intarneetii waajjira isaanii irratti barreessaniif deebii kennee jira. Barreeffama kanarrattis Dr. Tewoodiroos Adhanom gabaasaa qorataa mirga dhala namaa kan gaafa Afrikaa Flex Horn gamtaa Awurooppaa irratti dhiyeessan sirrii miti jechuun komatan. Kana malees miidiyaalee gurguddaa addunyaa kanneen dhimma Oromoo gabaasaa jiran barreeffama isaanii kanaan qeeqanii jiru. Human Rights Watch gama isaatiin gabaasa kamiyyuu osoo ifa hin taasisin dura akka mootummaan Itoophiyaa yaada irratti kennu gaafatus aanga'oonni Itoophiyaa gaaffii kanaaf deebii osoo hin kennin hafee jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun gaggabaaboon har'aaf qabnu kanuma bal'ina oduu keenyaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Hawaasa Oromoo Kaanaadaa magaalaa Kaalgaarii Albertaa fi naannawaa ishee jiraattan mara. Waldaan dargaggoota Oromoo Kaalgaarii fi koreen deeggarsa uummataa OMN deeggarsa waldaa hawaasa Oromoo Kaalgaariitiin magaalaa Kaalgaarii Albertaatti 9 bara 2016 waaree booda sa'a lamarraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti marii uummataa qopheessanii kabajaan isin affeeraniiru. Teessoon Ramadaa Plaza 351526 Street NE Calgary Alberta Canada.
odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa quunnamuu dandeessu. Sagantaa tumsa OMN fi marii uummataa kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN obbo Jawaar Mohammadii fi Dr. Obsaa Hassan kallattiin kan hirmaatan ta'uunis beekameera. Kana malees hawaasni Oromoo magaalota Brooks, Edmonton, Calgary, Fort McMurray, Grand Prairie, Lethbridge, Red Deer, Regina, Saskatoon keessa jiraattan akka qoodarraa fudhattan addatti affeeramtaniittu. Maarree kottaa haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti waloon mari'ataa miidiyaa walabaa OMN tumsaa koree qindeessituu sagantichaa Calgary, Alberta, Canada. warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641525055 United Kingdom 0330336333 Germany 51180904047 Norway 21953208 Sweden 084030394 Italy 068997301 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271100305 Australia 0280725170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Itoophiyaa gaaffii kanaaf deebii osoo hin kennin hafee jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun gaggabaaboon har'aaf qabnu kanuma bal'ina oduu keenyaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Hawaasa Oromoo Kaanaadaa magaalaa Calgary, Albertaa fi naannawaa ishee jiraattan mara. Waldaan dargaggoota Oromoo Calgary fi koreen deeggarsa uummataa OMN deeggarsa waldaa hawaasa Oromoo Calgarytiin magaalaa Calgary Albertaatti 9/5/2016 waaree booda sa'a lamarraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti marii uummataa qopheessanii kabajaan isin affeeraniiru. Teessoon Ramada Plaza 351526 Street NE Calgary Alberta Canada. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa quunnamuu dandeessu. Sagantaa tumsa OMN daawwattoota keenyaa oduu gaggabaaboo sa'aatii kana isin dhageessisa. Godina Baalee magaalaa Gindhiir keessaa hojjettoonni mootummaa dhalataan Oromoo ta'an loltoota agaaziitiin hidhamaa jiraachuun himame. Akka jiraattonni himanitti guyyaa kaleessaa hojjettoonni kun waajjiruma isaanii keessaa loltoota agaaziitiin ukkaanfamanii fudhatamanii jiru jedhan. Sababaan namoonni kun itti hidhamaniif
ifatti beekamuu baatus mormii achitti geggeeffamee ture keessaa harka qabdu maqaa jedhuun akka ta'es jiraattonni dubbatan. Guyyaa kaleessaa biyya Jibuutii mooraa baqattoota Alii Aaddee jedhamu keessatti poolisoota biyyattiin baqattoonni Oromoo 8 rasaasaan ergaa rukutamanii kaasee haalli jiru yaaddessaa ta'uun himamee jira. Mooraa baqattoota itti seenuun halkan poolisoonni Jibuutii gara jabinnaan baqattoota Oromoo reebaa akka jiranis ibsame. Akka baqattoonni dubbatanitti kanneen guyyaa kaleessaa qabaman haga ammaatti mana hidhaatti hin baane jedhan. Godina Arsii magaalaa Saddiiqaa keessaa namoonni duuchaan ukkaanfamanii fudhatamaa jiran. Yeroo gara yerootti namoonni hedduun mana jireenya isaanii keessaa ukkaanfamanii bakka hin beekamnetti geeffamaa jiru. Akka jiraattonni ibsanitti erga labsiin yeroo muddamaa ragga'ee as haalli jiru daran hammaatee jira jedhan. Magaalaawwan Dadarii fi Awwadaay keessatti raayyaan ittisa biyyaa manneen jiraattotaa sakatta'aa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Loltoonni kun humnaan jiraattotarraa qabeenya saamaa jiraachuulleen himamee jira. Kana malees namoota nagaa qabanii ukkaamsuu fi manneen hidhaatti guuraa jiraachuu isaanii kan duraa caalaa jabaatee waan jiruuf wayita ammaa jiraattonni hundi yaaddoo keessa seenuu dubbatan. Oduma walqabateen godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa ganda buura caallee keessa namoonni hedduun hidhamuu isaanii jiraattonni OMN itti himan. Qondaalonni mootummaa guyyaa dheengaddaa namoota walgahiif walitti qabanii isaan keessaa namoota 27 yoo hidhan ammas dabalataan qabanii hidhuudhaaf barbaadaa jiran. Oduu magaalaa Jijjigaarraa nu dhaqqabeen ammoo dhalattoonni Oromoo magaalattii keessa jiraatan wayita ammaa poolisoota liyyuu haayiliin hidhamaa jiraachuun himame. Poolisoonni kun dhalattoota Oromoo qofarratti xiyyeeffatanii hidhaa geggeessaa akka jiran himamee jira. Mormii Oromiyaatti geggeeffamaa jiruun wal qabsiisanii poolisoonni kun dhalattoota saba biroo ta'an irratti miidhaa geggeessaa jiraachuunis ibsamee jira. Baqattoota Oromoo magaalaa Kaartum keessa jiraatan poolisoota Suudaaniin miidhaan isaan irra dhaqqabaa jira. Kana malees poolisoonni kun baqattoota kanarraa qarshii saamaa jiraachuu baqattoonni dubbatan. Human Rights Watch gabaasa dhimma Itoophiyaa irratti dhiyeessuu ilaalchisee Komii ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa duraanii Dr. Tewoodiroos Adhanom marsaa intarneetii waajjira isaanii irratti barreessaniif deebii kennee jira. Barreeffama kanarrattis Dr. Tewoodiroos Adhanom gabaasa qorataa mirga dhala namaa kan gaafa Afrikaa Flex Horn gamtaa Awurooppaa irratti dhiyeessan sirrii miti jechuun komatan. Kana malees miidiyaalee gurguddaa addunyaa kanneen dhimma Oromoo gabaasaa jiran barreeffama isaanii kanaan qeeqanii jiru. Human Rights Watch gama isaatiin gabaasa kamiyyuu osoo ifa hin taasisin dura akka mootummaan Itoophiyaa yaada irratti kennu gaafatus aanga'oonni fi marii uummataa kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN obbo Jawaar Mohammadii fi Dr. Obsaa Hassan kallattiin kan hirmaatan ta'uunis beekameera. Kana malees hawaasni Oromoo magaalota Bronx, Edmonton, Calgary, Fort McMurray, Grand Prairie, Lethbridge, Red Deer, Regina fi Saskatoon keessa jiraattan akka qoodarraa fudhattan addatti affeeramtaniittu. Maarree kottaa haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti waloon mari'ataa miidiyaa walabaa OMN tumsaa koree qindeessituu sagantichaa Calgary, Alberta, Canada. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055